Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baana cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka kasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii waa'ee cubbuu keenyaadhaaf mirga ilma ishee dhaabbachuudhaan kan nuuf kadhattu akkasumas biyya lafaarratti afoota diiyaabiloota adda addaadhaatiin naanna'uudhaan kan nu eegan qulqulloota ergamoota Waaqayyoo hojii isaaniidhaan qabsoo isaaniidhaan uumaa isaanii kan gammachiisan Waaqayyoos kan isaan kabajee qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya hojii fi jireenya gaarii kiristaanummaa kan jedhuun boqonnaa 3ffaa jalqabnee kutaawwan darban kutaawwan afuriin mata dureewwan adda addaa barachuun keenya ni yaadatama. Keessumattuu kutaa darbeetti maal barannee turre kutaa 4ffaa irratti jechuudha. Bu'aawwan qabsuuraa kiristaanummaa yookiin immoo qabsuurota hafuuraa bu'aan isaanii maalidha? Maaliif qabsuura kan jedhu dhuguma bu'aan isaanii lakkaa'amanii kan hin dhumne yoo ta'an illee garuu barumsa keenyaaf akka mijatuudhaaf qabxiiwwan lama laalleerra. Jireenya kiristaanummaa keenyaadhaan yeroo hundumaa akka guddannuudhaaf nu gargaaru. Akkuma kanaas immoo jireenya bara baraa kan taate mootummaa Waaqayyoo nu argamsiisu jennee barannee turre. Guyyaa irraa immoo kutaa 5ffaadhaan qabsuura keessatti yeroo hundumaa beekuu kan qabnu kan jedhu jalqabne. Kan waliin barnu kan ta'u Waaqayyo Abbaan keenya nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan barumsa keenya har'aatiin qabsuura keessatti maal hubachuu qabnaa? Maal beekuu qabnaa? Kanneen barachaa jirru kun hundumtuu mataa keenyaan gara hojiitti kan jijjiirru waanta taaneef yeroo fedha foonii keenya wajjirraan akkasumas diiyaabiloos wajjirraan dabarrees immoo biyya lafaa wajjirraan qabsuura gaafa taasisnu yeroo kanatti maal yaadachuu qabnaa kan jedhudha. Barumsa kanaan kan ilaallu jechuudha. Egaan kutaa darbe keessatti bu'aan qabsuuraa kiristaanummaa yookiin qabsuura hafuuraa kun maal jennee turre? Jireenya bara baraa argamsiisuu jennee dubbannee turre. Jireenya bara baraa gaafa jennu saboota Waaqayyoo xiqqoo ishee sekondii wayii fudhadhaatu mee yaadame jireenya bara baraa jechuun maal jechuudha? Yeroo baay'ee jireenya bara baraa guyyaa guyyaatti wanta dhageenyuudhaaf lallaba adda addaarraa barumsa adda addaatti wanta garuudhaaf callisneetuma akka mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteetti gaabbii galaa akkuma jettu sana lallaba faayidaa hin qabneef dubbii ammasumatti sammuu keetti hin dhaga'amne taasisne lafa keenyeerra. Garuu kanneen akkasii kun wantoota ergaa guddaa kan dabarsaniidhaaf yeroo hundumaa otoo sammuu keenyaan sirriitti xiinxallee yaanneetu isa dhugaadha jireenya biyya lafaa hundumaa kan nu dhiisanidha. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteetti gaabbii galaa wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti yeroo hundumaa qiddaaseen gaafa qeddasamuu ni dubbatama. Lallaba adda addaatu ni dubbatama. Innaa beekaa namni calliseetuma haasaa taasisee dhiiseera. Kanaaf nutti dhaga'amu. Kunis akkasumadha. Jireenya bara baraa gaafa jennu mee maal jechuudha? Mee yaadame? Jireenya bara baraa nuti foon keenyaan gaafa jiraannu ni daangofna biyya lafaatti jechuudha. Tarii guyyaa boorduu dandeenya. Tarii waggaa kana du'uu dandeenya. Waggaa 20 kana, waggaa 50 kana du'a fooniidhaan foon keenyaaf lubbuun keenya adda ba'uu ni danda'a. Kun eenyuuf kanaafuu miti. Kan nu dhibu kana miti. Qilleensa irra garuu kun qilleensa irra nuti fayyadamnu kun lafti kun samiin kun maal ta'uudhaaf jirti? Darbuudhaaf jirti. Ni daanga'u jechuudha. Jireenya bara baraa gaafa jennu garuu lubbuun keenya foon keenyaaf lafa keessaa ka'uudhaan tokko ta'anii bara baraaf kan jiraatan jechuudha. Daangaa kan hin qabne jechuudha ko daangaa hin qabu. Waggaan hin lakkaa'amu, halkaniif guyyaan hin jiru, ganniif bonni hin jiru, jaarraa kan jedhamu hin jiru. Akka Waaqayyo jechuudha mee ilaalame. Kanadha qabsuuri kan nuuf laatu jechuudha.
jireenya bara bara kan argachuudhaaf har'a guyyaa irraa wanta barbaanne wanta biyya lafaa hundumaa yoo dhiisne ko nu miidhu innaa jireenya bara bara argamsa gaafa jennu wanta xiqqootti ilaaluu hin qabnu jireenya bara bara kan jedhu matuma isaa jechuma kana gaafa xiinxallu wanta baay'ee irraatu agarra kanaaf bu'aansaa jireenya bara baraadha yoo ta'e kennaa ammasii kana galchu yoo ta'e mootummaa waaqayyoo sammuu namaadhaan yaadamuu kan hin dandeenye gooftaan keenya illee mootummaa waaqayyoo maalitti fokkeessa kan jedhe kan argamsiistu yoo ta'e qabsuurri kun qabsuuruu qabnaadha yeroo qabsuurru immoo egaa callisneetuma miti callisneetuma akka ganamarri barraa kaanee hojii hojjennu miti akka hojii irraati deebinee waa tokko tartiiba piroograamii baasnee sagantaadhaan wantoota hundumaa hojjennu saatiin keenya nuuf mijate akka hojjennu miti yookiin akka haasa tokko qabannee callisnee haasonu miti kun qormaata baay'ee of keessaatti ni qabaata qormaata baay'ee jechuudha diiyaabiloos wanta nuti qabnu nurraati kaasuudhaaf jechuudha yoo danda'e kadhannaarraas sigdatiirraas wanta hundumaarraati tsoomiirraas nu hambisuu barbaada yoo dadhabe immoo jechuudha isteeppiidhaan sadarkaadhaan kan nuti qabnu hundumaa xiqqoo hir'isaa deemuudhaaf yeroo hundumaa hirrafu jechuudha kanaaf kun jira kun erga jiraatee maal beekuu qabnaa kan jedhu barumsa kanaa ilaallaa jechuudha kanaafuu yeroo qabsuurru abbaanii inxoonsi yeroo darbe kaasnee turre gara gadaamittu deeme biyya lafaa baqateetu gadaami deeme kana booda achitti qormaanni baay'eetti cime yaa waaqa koo biyya lafaa baqadhee gara kanatti kan dhufe si hojirraan jireenya gaarii jiraachuufidha lubbuu koodhaaf fayyina barbaaduufidha cubbuuwwan qorumsaawwan baqadheen dhufe garuu asitti natti caalan gaafa jedhu waaqayyo kadhannaa isaa dhaga'ee fi karaa argamaa isaa isa barsiisee qabsuura gaarii kan itti taasiseera jechuudha kanaaf nutis guyyaa har'aa jireenya keenya yeroo keessumattuu hojiiwwan gaarii kiristaanummaa gaafa raawwannu gaafa hojjechuudhaaf gaafa yaadnu wantoonni baay'een nu qunnamu kanaaf qabsuura keessatti maal beekuu qabnaa kan jedhu ilaallaa jechuudha kan jalqabaa guddinni kiristaanummaa kiristaanota guddachuu kan qabu fooniin osoo hin taane lubbuutiinidha kana beekuun nurraatu eegama guddinni keenya qabsuurri keenya taasisu hundumtuu kan guddisu maadha lubbuu keenyadha malee foon keenya miti egaan jireenyi kiristaanummaa keenyaa salphaadhumatti akka muka bishaan cinaa dhaabbattee jirtutti fakkeeffama mukti bishaan cinaa dhaabbattee jirtu maal taati yeroo hundumaa bishaan waan argattuudhaaf yeroo hundumaa kan ishee barbaachisu waan argattuudhaaf hin gogdu yeroo hundumaa ni lalistee jechuudha itti caalaa lalisaa bulti firii ishees akkuma kana baay'achaa dhufaa jechuudha kiristaanni tokkos immoo jireenya kiristaanummaa isaa guddatee firii akka argamsiisuudhaaf maal ta'uu qaba akka mukitti kanaatti argamuu qaba jechuudha mukittiin nyaata ishee kan argattu dhugaatii kan argattu iddoo kamitti dhaabbamte bishaan cinaatti dhaabbatte kiristaannis immoo nyaataa fi dhugaatii bara baraa kan ta'e kan lubbuu kan ta'e bakka argatu yeroo hundumaa mana kiristaanaa keessa jiraachuu qabaachuudha mana kiristaanaa gaafa jennu mana kiristaanaa kan hintsaadhaan dhaabbatu keessatti sassaabannee gallee keessa jiraachuu qabnaa jechuu miti yeroo hundumaa waaqayyo wajjirraan ta'u jechuudha yaanni keenya tamassitoodhaan waaqayyo wajjirraan ta'u yeroo hundumaa hawwiin keenya waaqayyo wajjirraan ta'u yeroo hundumaa sagalee waaqayyo barachuu sagalee waaqayyo irratti adda citu hin qabnu adda kan cinnu yoo taane kufaa madeemnaachuudha akkuma kana namni tokko yeroo hundumaa kitaaba qulqulluu kan dubbisu yoo ta'e yeroo hundumaa namni kun firii isaa dabalaatu deema lubbuu isaa guddachaa deemte jechuudha garuu ammuma kitaaba qulqulluu dubbisuu adda kutaa deemu immoo ammuma kanaa sanarraas fagaachaa deema maalirraa fedhii lubbuu isaa irraati ammuma sanaa fagachaa deema jechuudha kanaaf sagalee waaqayyoo irraati yeroo hundumaa adda ba'uu hin qabnu jechuudha yeroo hundumaa dubbisuu yeroo hundumaa barachuu yeroo hundumaa dhaggeeffachuu kallattii arganne hundumaadhaan kan qabnu hundumaa maal taasisuu qabna sagalee waaqayyoodhaaf taasisuu qabna jechuudha mana waaqayyoo keessatti argamu jechuun kan biraan maal jechuudha yeroo hundumaa fooniif dhiiga gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos nyaachuu dhuguu jechuudha icciitii waan adda addaa raawwachuu jechuudha kanadha kana gaafa taasisnu lubbuun keenya fedhii ishee akkuma kanaa maal ta'a deema guddachaa deemaa jechuudha dabarrees immoo hojiiwwan kiristaanummaa kanneen nurraa eegamaniidhaa fi dandeettiin keenya kan nuuf eeyyamu hundumaa maal taasisuu qabna raawwachuu qabna jechuudha isa kanadha akka mukittiin bishaan cinaatti dhaabbatte kun yeroo hundumaa firii buustu nutis immoo isaan kanarraatti kan hin fagaanne yoo taane yeroo hundumaa lubbuun keenya guddachaa deemaa jechuudha guddinni kiristaanummaa kun egaa akkuma jalqaba kaasne fooniin miti kun lubbuutiinidha
Kun immoo yeroo hundumaa fooniif yaaduu irraatu bilisa nama baasachuudha. Namni kan jiraatu nyaata fooniidhaan qofa miti. Gooftaan keenya dubbateera wangeela Maatewos boqonnaa 4:4 gaafa dubbisnu maal jedha? Namni jecha afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun malee nyaata qofaadhaan hin jiraatu jechuudhaan dubbateera. Nuti nama argataaneetu kana amanuu qabna jecha gooftaa keenyaadha kun. Yeroo baay'ee kan nama dhibu kitaabni qulqulluun jechootuma bareechuu qofaadhaaf lallaba bareechuu qofaadhaaf kan barreeffame nutti fakkaata malee wanta hojiitti jijjiiramu tokko nutti fakkaatu. Kan akkasii kana gaafa garuu callisamee kitaaba qulqulluu dubbii bareechuudhaaf kan barreeffame fakkaata. Miti nuti akka ittiin jiraannuufidha waan ta'eedhaaf namni yeroo hundumaa nyaata qofaan hin jiraatu beekaa kan amanuu qabna jechuudha. Kanaaf maal barbaachisa? Sagalee Waaqayyoo yeroo hundumaa dhaggeeffachuun nurraatu eegama. Dubbisuun nurraatu eegama. Yeroo kana lubbuun keenya tamassixoodhaan uumaa ishee duukaa kan jiraattu jechuudha. Onkaan kan dhageenyuudhaaf kan beennu afaan Oromoodhaan afaan Amaariffaadhaan mitiitu wanta hin beekne sagalee Waaqayyoo kan ta'e afaan biraallee yoo dhaggeeffanne lubbuun keenya hin dhageessi. Lubbuun keenya uumaa ishee duukaa tamassixoodhaan ni jiraatti jechuudha. Isa kanaaf salphaa sirna qiddaasee baay'ooliin keenya afaan Gizii kanneen hin dhageenye sana fudhadhaatu ilaala. Tamassixoodhaan lubbuun keenya foon keenya garuu ikasaa beekuu isu danda'a. Garuu lubbuun keenya Waaqa ishee duukaa jirti jechuudha. Agartanii? Kanaaf sagalee Waaqayyoo dandeettii amma kanaa qabaachuudha. Yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoodhaaf dursa kennuun nurraatu eegama. Yeroo qabsoorru immoo qabsoo keenya keessatti yaaduu kan qabnu waa'ee lubbuu keenyaadha malee waa'ee foon keenyaa miti. Foon koo akkam ta'a? Yoon sigdeete amma sagadee jilbi koo dhukkubaa. Tsoomii amma kanaa yoon tsoomee dhukkuba garaachaan qabaa dhukkuba kanaan qaba kana jechuudhaan kana yaaduun amma kanaatti jechuudha. Hafuurummaa keessatti faayidaa hin qabu. Maaliif of amansiisnee kan raawwachuu dandeenya? Qulqulloota abboota keenyaa ilaaluu dandeenya. Isaanitti toleenaan kan qabsoo tokkoyyuu hin jiru. Qulqulluu Phaawulos ilaalaa. Qulqulluu Phaawulos jechuun qulqulluu baay'ee cimaa kan ta'edha. Gaaddidduu isaadhaan namoota fayyisaa ture. Garuu ofiisaa immoo maal ture? Dhukkuba keessaatti ni qaba. Abboonni keenya akka jedhanitti maal taatu kufaa ture otoo barsiisullee amma kufuutti illee ni egaa. Garuu namoota immoo hin fayyisaa jechuudha agartanii. Kanaafuu foon keenyatti bareechuudhaaf foon keenyatti kan tolu barbaaduu hin qabnu. Yeroo hundumaa tsoomiis haa ta'u sigdatis haa ta'u wanta barbaades haa ta'u qabsuura nu barbaachisu hundumaa waa'ee lubbuu keenyaa ilaaluu kan qabnu malee waa'ee foon keenyaadhaaf bakka kennuun nurraatu hin eegamu jechuudha. Isa kanaaf abbootii keenya bara baraan kanneen ka'aa turan seenaa isaanii guyyaa irraa sinkisaaraatti bisaa kan oollu barumsa kanaaf fakkeenya guddaa nuuf ta'u. Ibiddatti darbatamuudhaan qabsoo kan raawwataman kan akka ijoollee sadanii yoo fudhanne darbatame jechaadha ibiddatti darbatamuudhaan gubamuudhaan garuu Waaqayyo kan isaan fayyise deebanis immoo kan akkuma isaanis deebanii kan fayyan. Bara qulqulloota abbootii immoo warreen bara mootota warra biyya lafaa yeroo isaan abbootii keenya abiddatti naqanii gubaa kan isaan turan. Abbootiin keenya kun akka jiranitti abiddatti gubamuudhaan qabsoo isaanii raawwataniiru. Foon koo akkam taasoo hin jedhin jechuudha. Qalamaa kanneen darban gogaan isaan irraa dhuqifamaa kanneen darban kan akka qulqulluu Toomaas gogaan isaa irraa ka'uudhaan jechuudha. Duukaa bu'aa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos eebbi isaa nurraa buluuti. Kana taasisuudhaan jecha qulqulloon abboonni keenya qabsoo kan raawwatan. Kanaafuu mootummaa Waaqayyoo kun guyyaa irraa kan isaaniiti. Nuti akkamitti mootummaa Waaqayyoon galla jennee yaadna jumee ilaalame. Mootummaa Waaqayyoo kun haala kanaatiin galan jecha Waaqayyoo kan dhaggeeffatan qulqulluun Maatewos qulqulluun Phexros fannifamuudhaan qulqulluun Phaawulos mormi isaarraa cituudhaan qulqulloon abboonni keenya bara baraaf kaan gidiraa akkamiidhaan kan isaan mootummaa Waaqayyoo galan. Qulqulleetti Arseemaa guyyaa irraa kan faarfannu ko callisneetuma miti mootummaa Waaqayyoo ko adeemanitti galan miti isaan qabsuudhaan dhiiga isaanii dhangalaasuudhaanidha. Gammachuu addunyaa kanaa gannuudhaan jechuudha. Foon isaanii gannuudhaan kan isaan qabsoo kan hundumaa raawwatan. Guyyaa irraa mootummaa Waaqayyoo kan isaaniiti. Nuti immoo ijoollee isaanii erga amma taanetti gargaarsa isaaniidhaan kadhannaa isaaniidhaan akka isaaniitti dhiiga keenya dhangalaasuun guyyaa irraa yoo hin jirrellee fedhii foon keenyaa bichisiisuun dirqama keenyadha. Lubbuu keenyaaf jechuudha. Yeroo hundumaa waa'ee foonii dubbii foonii keessaa yeroo hundumaa waa'ee foonii keessaa hawwii foonii keessaa baane jireenya gaarii kiristaanummaa keenyaadhaan jiraachuudhaaf lubbuu keenyaan olitti foon keenyaan olitti waa'ee lubbuu keenyaa yaaduun nurraatu eegamaa jechuudha. Akkuma kanaas immoo baroota adda addaatti hanga guyyaa irraatti kanneen ga'an gammoojjiidhaaf gadaamiiwwan adda addaa keessatti akka jireenya qulqulloota argamoota Waaqayyo sanatti kanneen jiraatan qulqulloota monokkosoota akkasumas baay'itaawota adda addaa harmooliidhaaf abbootii keenya isaan fakkeenya fudhachuu danda'ama.
torbee tokko tsoomuudhaan guyyaa 40 kana walitti taasisuudhaan tsoomuudhaan kadhannaadhaan sigdatiidhaan dhaabbachaa buluudhaan akkasitti kan isaan mootummaa waaqayyoo argachaa jiran. Kanaaf nuti qabsoo nurraa ta'u eegamaachuudha. Yeroo qabsoorru immoo waa'ee lubbuu keenyaa yaaduudha malee waa'ee foonii keenyaa miti. Abboonni kun qorra hin jenne aduu hin jenne gammoojjii adda addaa keessatti yeroo hundumaa foon isaaniitti aduun osoo ba'u jalaan dhagaa irraatii osoo olitti ho'u gidiraa meeqa darbuudhaan kan isaan mootummaa waaqayyoodhaaf ga'an jechuudha. Kanaaf mootummaa waaqayyoo akkasumatti banaa jennee dhannee kan itti gallu miti jechuudha. Qabsooraan kan argamudha waan ta'eedhaaf kana hundumaa beeknee yeroo hundumaa waa'ee lubbuu keenyaadhaaf dursa kennuun nurraa ta'u eegamaachuu abboonni keenya egaa kanaadha qulqullummaa amma kanaatti kan argatan fooniin gara samiitti ba'uudhaaf kan danda'an uumaa isaanii duukaa kan isaan dubbatan ergamoota arguudhaaf kan ga'an amma kanaatti qabsoo taasisaniitu. Kanaaf nuti immoo guyyaa irraa ijoollee isaanii waan ta'aniidhaaf kana hundumaa beeknee ittiin jiraachuu nurraa ta'u eegamaachuudha. Kanaafuu yeroo hundumaa waa'ee lubbuu keenyaa kan foonii keenyaa ol sana yaaduun nurraa ta'u eegama. Tsoomiin gaafa dhufu lakkii ani dhukkuba akkasiin qaba jechuun nurraa ta'u eegamu. Amma dandeenyetti tsoomuun nurraa ta'u eegama. Sigdatii ta'ennaan amma bara dandeenyetti sigdatuun sagalee nurraa ta'u eegama. Halkan sa'aatii irribaa ta'ennaan amma ta'etti irriba keenya irraati dandeenye kunne kadhannaadhaaf dhaabbachuun nurraa ta'u eegama. Maaliif kiristaana waan ta'aniidhaaf. Kiristaana waan taateef immoo kiristaana waan ta'aniif immoo yeroo hundumaa qorumsi diiyaabiloos nurraati addan ba'u. Hirriba fokkeessee kan nu qoru diiyaabiloosidha. Dhukkuba foonii fokkeessee kan nu qoru diiyaabiloosidha. Kanaafuu kana beekne waa'ee lubbuu keenyaa yaadnee yeroo hundumaa qabsoo keenya cimuu nurraa ta'u eegamaachuudha. Kana beekuun nurraa ta'u eegama kan jalqabaa. Kan lammaffaa immoo akka baana cubbuu fi qormaata nu qunnamu akkuma kanaa qabsoo keenyas immoo isuma wajjiraan baay'achuu qaba. Cubbuun nu qunnamu qormaatonni adda addaa nu qunnaman guddaa yoo ta'an qabsoo keenya akkuma sanaa duukaa guddachaa deemuun nurraa ta'u eegama. Qulqulloonni abboonni keenya gadaamii keessa kanneen jiraachaa turan abbaa Meerqooros fakkeenyaa yoo fudhattan yeroo tokko abbaan tokko ejjaan kufeennaan amma sa'aatii meeqatti tsoomtachuudhaan gaafatan amma sa'a 9 lakki amma sa'aatii galgala keessa amma sa'a tokkotti tsoomi kadhannaa maal akka itti gaafa jiru kadhannaa kana gannaan lakki kana kanatti dabalachuudhaan uggorsaniiru. Kadhachuun maal jechuudha? Qabsoo nuti taasisnuudhaa fi qorumsi nuti qoramaa oollu wal madaaluu qaba. Wal madaaluu yoo ta'e maal ta'a? Akka mukitti yeroo isheetti firii kennuu dadhabdee kutamte akkuma gatamte sana nuti illee akkuma kanaa guyyaa tokko kutamnee gatamna jechuudha. Kanarraati of eeggachuudhaaf qabsoorri nuti qabsoorru qormaata nu qunnamu wajjirraan akkuma kanaas immoo cubbuu yeroo hundumaa nu qoraa wajjirraan wal madaaluudhaaf caaluu qaba. Yoo caale argamedha mo'annee kan bira darbuu dandeenyu jechuudha. Jalqaba waa tokko beekuu kan qabnu jalqaba kaasuudhaaf akkuma yaallee yeroo kamuu taanaan diiyaabiloosii fedhii foonii keenya nu qora. Kun immoo kiristaana waan taaneef qofaaf malee dadhaboota waan taaneedhaaf miti. Kiristaana ta'uu keenyaaf qofa jechuudha. Kana yeroo hundumaa beekuun nurraa ta'u eegama. Kana booda dhagaa. Erga kana hundumaa beekneetu yaada keenya naanna'uudhaan yeroo hundumaa kan nu qoru. Wantoota darban cubbuu adda addaa nu yaadachiisuudhaan kan nu qoru. Bilisummaa sammuu keenyaa dhowwachuudhaan yeroo hundumaa waa'ee cubbuu laphee keessaatti sammuu keessaatti kan nutti fidu. Kana mo'achuudhaaf yeroo hundumaa sanaa ol taanee argamuun nurra jiraataa jechuudha. Garuu kan taasisu taanaan dammaqinaan kan hin hordofnu yoo taane garuu maal taana? Cubbuudhaaf diiyaabiloosiif bitamoo taanaa jechuudha. Qulqulluun Phexros maal jedha ergaa isaa lammaffaa Phexros boqonnaa 2:9 irratti namni wanta mo'ame tokkoof isaaf bitamee garbicha ta'a jechuudhaan dubbata. Kanaaf guyyaa irraa kanneen kanaaf kan bitamnu yoo ta'e cubbuudhaaf garbicha taaneerraa jechuudha. Diiyaabiloosiif garbicha taaneerraa jechuudha. Garuu yeroo hundumaa mataa keenya ilaaluudhaan yeroo hundumaa sadarkaa maal akka jiru ilaallee qabsoon keenya akkuma sana cubbuuwwan sun akkuma isaan baay'achaa deeman kunis akkuma kanaa baay'achaa deemuu qaba jechuudha. Akkuma kanaa baay'achaa wanta deemuu qabuuf kana wal madaalsisuun nurraa ta'u eegama jechuudha. Qulqulluun Phaawulos ergaa gara saboota Ibrootaatti kan erga boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraatii hanga 2tti kan barreesse tokko ilaallu. Ba'aa hunda cubbuuwwan dafanii nu marsanis ofirraa fageessinee mataa fi xumura amantii keenyaa kan ta'e Kiristoosiin ilaallee fiigicha fuuldura keenya jiru obsaan fiignu. Inni salphina tuuffate gammachuu fuuldura isaa jiruuf fannoo irratti obsee mirga baasaa taayirawachuudhaan barreesseera. Kana jechuun maal jechuudha? Cubbuuwwan nu marsaa jiran hundumaa akkasumas ba'aawwan jechuun qormaata adda addaa dura jiran jechaadha. Kana hundumaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ilaallee haa obsinu. Obsaan immoo maal haa taasisnu?
gara fuulduraatti kan nu qunnaman hundumaa of jalaa balleessuudhaaf fiigicha keenya obsaan haa fiignu jechuun qabsuura keenya obsaan haa qabsuurruudha. Qabsuu keenya haa qabsiifnu. Kana booda immoo maal taana gooftaan keenya fannoo irratti gidiraawwan akkuma obse nutis kan hundumaa gaafa obsinu inni mirga baasaa akkuma taa'e nuunis maal nuun jedheera teessoo koo akka taa'aniidhaaf nan isaaniif kennaa kanneen akka kootti qabsoon jechuudhaan dubbateera. Kanaafuu gooftaa keenya yeroo hundumaa laallee obsaan qabsuura keenya qabsuuruun nurraatu eegamaa jechuudha. Guyyaa irraaf isaan kan lamaan laalleerraa guyyaa ittaan immoo cubbuu waliin qabsuurri keenya hanga du'aatti ta'uu qaba kan jirraa jalqabne kanneen hafan kan ilaaluudha kan ta'u guyyaa irraaf asuma irratti nu haa ga'u kan nu barsiisee abbaan sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis kan barannee kan dhageenyeen firii 30 60 100 oomishne dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu fedhaa fi gargaarsa uumaa keenyaa nuuf haa ta'u. Kutaa ittaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.